السلام عليكم أكم نجاجرتو بقى نجان دوفتان حندي كيسر مرتو بقى نجان دوفتان حندي كيسر مرتو وري أونلاين الروامي كان دوفتاني برتا برتيتان حندان أرجمتني جمعتون كان كيسن جبتني أنا هادو بجنة حندم تكيسني أنا هادو بجنة حندم تكيسني Nyaannis qophaa'eera mi'aawaa gaggaarii waan feetan ajaja dhiidama baangarii foonis qalameera lukkuu hanga gaalaa kan isiniif tayu irra deemaa laala maaltu isiniif haa dhiyaatu tibsi immoo firfirii garuu lakkiin korra haa tayu kikkilii waan feetan ajaja nutinu dhiyeessinaa hin qabu shiggirii waan feetan ajaja nutinu dhiyeessinaa hin qabu shiggirii dhugaatinis jira dhiibsii kookaa qullaa feetanuu miriindaa hundumtu qarxaamuusis ta'e yookaanis kan koddaa qarxaamuusis ta'e yookaanis kan koddaa. Ustaadota keenya gamtaan Asiyaa Durfammaa galata keessanii jecha hin qabu gonkumaa tokko lama jedhee mee kakka'ee tarreessu galata kan keessan eenyuun barreessu hin dhumu himamee galanni keessanii jannatul firdaus isiniif haa taasisu itti gala keessanii jannatul firdaus isin haa taasisu itti gala keessanii. Garuu laaftuu miti akkaataan jireenya duniyaa durattuu qormaata akka laaftuu miti kan itti as genne waamicha madaamii hundumaa dandeenye. Maqaa gaarii qabna xaaliboota diinii jabaannee barannaan ni murteessinaani harka keenya jira qura'aana hadiisni eegamaa sodaanna obboleeyyan diinii ragaa hunda caalu qabna nasrii diinii takkaa maqaa dhaya warra eebbifaman na'iimaaf makkiyaan baga gammaddanii koongiraaduleeshin ifaajee teessanii har'a argattanii Ustaada Qooqaalii leenca fakkii namaa baruu yoo feetanis Ustaada Abdul Hafiz jedhama. Aliif ba'a jettee kan nu barsiifattee karaa nabii keenyaa irra nu buufattee hojii keettu ragaa kanadhaa kan kalee ulfaadhu jedhaani abbaa koo lammataa ilaahinsi hakaayu walakkaa jannataa. Yaa hawaasa Qooqaalii kan jalaa kan gubbaa warri akka dhiiraa ammas kan hin durbaa dhaamsa kiyya kana mee anarraa qaba barsiisaa kee jechuun wallaahi billaahi abbaa. Si jecha rakkatee ture gaaf garii argatee gaafa garii dhabaa si barsiisaa jira qawlii rabbii jabaa waan inni siif ta'e hin qabu hisaaba aliif jettee kaatee kinoo arda as geesse rakkoo hedduu darba gariin isarratti baratee deebi'ee isa jibba bakka irraa ka'e dagachuun ajaa'iba guyyaa lama booda liiftiidhaan uf darba hundaafuu abshira fuulduratti jabaadha akkuma ammaan dura walaloo xiyyallee xumuruudhaaf deemaa amma gadiin bu'aa meena jalaa daba isinirra jedhee onneen keessa caba bunni koo xiqqoodha qurtiin isaa saambusa ammas du'aayii koo irra isinii buusa waan yaaddan mara saa rabbiin haa laaffisu riskii halaal qofa isin haa nyaachisu jannatul firdawsin isin haa dhaalchisu ustaadota ilmoo kan keessan olumaa kan isin xiqqeessee xiqqaate ofumaa warra sammuun isaa kadhaana doofummaa jaratti fagoodhaa qarooma gootummaan ustaad sagaleen kiyyan jiraame. الله أكبر انجلتان الله أكبر Hunda dubbachuudhaaf yeroo xumura isaa rabbitti kennanii dhiisudha hundasaa. Yaanni walalichaa haa barannuudhaa fi faayidaan barnootichaa kan hin qabne gaafii isin simachuudhaaf afneerra mintaafi. Godina Arsiidha iddoon dhaloota koo Miftaahul Jannaadha manni barnoota koo Ustaad Abdul Hafiz barsiisaa goota ka'u. Bunni koo dhumeera xiqqoo gadi bu'ee jabanaa koo dhiqaa kolfaatii taphadha isaa waltajjii guyyaa gammachuuti. Dubbachuudhaaf waan hunda dabarree bakka kana geenye. Kunoo ibaarraa irratti argamnee uummata musliimaa xiqqaaf guddaa keenya hunda affeerrannee ustaazaaf barataan tokko nurraa nafne baga nagaan dhuftan weelkaam isiniin jenne. Afeerraa kabajuu dhuftan iddoo gaarii isiniin jaaladha obbolaa koo qaarii gammachuu ibsachuuf rabbi na gargaari hundaa waliin beeynu asitti wal barre diin rabbii baruudhaan ilmaan haadhaa taane wallabuu hin taanu hedduu isin jaanne. Meeqamnaa jirtanii kan alaaf kan biyyaa ammaas irra deebuun akkam nagaa fayyaa ani nagaadha obboleettiin keessan galata rabbii hundaa. Baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya nooraa isiniin jenne ol seenaa ni teenya harkaan lafa qabnee wallaa isin simannaa dhugaa dubbachuudhaaf keessummaa jaalanna. Kan xayyaaraan dhuftan samiirra bararaa kunis VIP'n dachiirra shararaa.
kan dhiyeenyaa dhuftan kuni salaalarraa ani haa dhufu kaa welkaam jennee jirra. Xiqqaaf guddaan jenne shabaabaaf shamaraa abuun kiyyaa siyyaadinaanarraa hunda keessaniifuu qopheessinee jirra. Nyaataaf dhugaatiinis gosa hundaa jira. Nyaachuuf dhuguu qofaa wanti hunduu jira. Warri shabaabbanii soofaarra nuuf gora. Nyaata aadaa feetu micciirraaf caccabsaa numa ajajadha maamaa toora himaa isiitu dhiyeessaa jira. Wanti hunduu dalgatarraa heera. Nyaanni kamuu jira aadaa hunda irra. Waan feetan sooradhaa kan barbaadan irra. Marqaa fi caccabsaa hunduu qophaa'eera. Biddeen illee jira. Biddeenninis kan foonii kittuudhaan qophaa'e. Marqaaf caccabsaanis dhadhaan qophaa'e. Wanti mi'aawaanis haniidhaaf alaawaan hundinuu qophaa'e. Nuti sin jaalanna keessummoonni hunduu ustaazotaan qabee barattoonni hunduu dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin biratti illee bakka guddaa qabdu. Sharaabnis guuteeraa kan aadaaf kan ammayyaa kamirra feetanii kamtu siniif wayyaa mee maaluma feetan waan irra dhugdanii kookaa faantaan jira ammas birindaanii aannanis yoo feetan urgoo fi itittuu buchuumni guutamee miidhaa fi baaduu. Shaayiin kan feetanii teermusaan tarraa'e bunas kan feetanii jabanaan qophaa'e qoloo fi fandishni biratti addaa'e nurratti hin dhiisinaa hundinuu keessanii isiniif qophaa'e. Gammachuun naan taree achi na dabarse eebbifamtootattiin achisin dabarse baganaaf gammaddan irra deddeebisee maasha Allah jennee nutis gammanneerraa ija hamtuurraahis hafaa jennee jirra jennee jirtu ummanni muslimaa kan walitti dhuftan gamanaa fi gamaa kan walitti nu hiite finyoon obbolummaa kunis guyyaa katmii guyyaa kabajamaa quraana rabbiitu arra kaddamama. Eenyu yoo jettanii ijoollee qacalee makkiyyaaf na'iimaa isaan rabbiif file eebba haadhaa qaban bar duraanuu wallee saahibban koo qaalii jabaadhaa ammallee. Eebbifamtoonni keenya baga gammaddanii guyyaan arraa kunis gammachuu ta'e ibsaa kafaltanii mudannoo hundumaa keessa dabartanii 30 quraanaa arra kaddamtanii koongiraatuleeshin baga gammaddanii. Bu'aa bayii meeqa keessa dabartanii madaamiif shabakaa hunda obsitanii. Bu'aa bayii meeqa keessa dabartanii madaamiif shabakaa hunda obsitanii guyyaa kana arguun bar hawwii teessanii. Feesbuukiif tiktookii postiin gootanii maammadoof miseenjera firrumaa cuftanii qayyitti kan nu dhayyomdantaa gootanii nu kaddoomi jechuun kadiyyaa taatanii uffata eebaatiin arra as baatanii alhamdulillaahi gammachuu teessanuu ijaan agartanii aliifirraa kaasuun aliiflaan buuftanii ani hedduun gammadee garaan araaftanii mabruuq alfa mabruuq saahibban koo qaalii baga gammaddanii. Allahu akbar. Masha Allah. Kana. Uftii tiyya qaalii amala qabeetti karameellaa tiyya wayyaa shukkuleetti ayyaa makkushtiyya akkamiin himadha gammachuu keessan. Kanaaf namni dubarri si jaallata isii garaa laafaa namaa fi sirrifata tanaaf namni hojii deddeebisee isii jaallata. Gamtaa caayaa miskii yaa gamtaa nageenyaa dhugaa dubbachuudhaaf isin nuuf qabeenya. Gamtaadhaan hangafee warri ollaa keenyaan wal malee qabnu bar waliif qabeenya karaa dheeraa deemuun fagoorraa kaatanii gaaraaf tabban jenne galaanaas ceetanii walumatti qabuun baga nagaan dhuftanii. Har'a kunoo dhufanii asitti argamanii isin eebbisuudhaaf barquu lamaan diinii maal jedheen ibsa an jecha isaanii jiruu biyya namaaf mataa qaqqabanii rakkina hundumaa keessa dabartanii 30 buusuudhaan har'a beekamtanii koongiraatuleeshin baga gammaddanii. Ustaaza koo xiqqoon isa faarsaa adawwii isaaniitiin dhukkee itti kaasa. Yaa ustaazii kiyya ati galatoomi galanni kee wallaahi jannata rabbiiti. Ani yoomiin arge nama akka keetii nama namaaf yaadu tasaa caalchiteeti bar aarsaa kafaltee nurra laffaateeti. Bakka guddaa qabdaa ati na biratti maaliin si galchaa ani jasaa keeti. Anuu dadhabduudha wallaaltuu namaati bakka nu dadhabnee tasfaa murannetti abshiryaa ilmaan koo jettee nu jajjabeessiteeti. Dawwaleen nu yaamaa nurra barreesseeti Allah yaa rabbii koo hunda qabda hati afran milkii hunda ati naa milkiisi kun dandeettiin teeti. Hoggaan akkas jedhee isin hin daganne yaa ustaazotan koo kan garaan jabaanne rakkoo biyya namaa isinitti obsine haadhaaf abbaa keenya bar isin godhanne halkanii fi guyyaa nurra laffaatanii takkaan ni fanne hedduu nuuf obsitan.
dadhabnee hin jenne rakkoo madaamiiti yooni aarree dhufne daawaa fi du'aayii teessan dhageeffannee gorsa keessan tokkoon barii tasgabbooyne. Alhamdulillahi waynuma milkooyne amantii teenyaafis islaamummaa harkanne ifaa ganda lamaa diin rabbii qabanne dukkana wallaalaa keessa tarkaanfanne mi'aa diin rabbiitis kunoo dhandhamanne silaa sirraa mayne waynuma hongoyne guddaa galatoomaa ustaazanni keenya gammachuun kunuunti isiniin argame. Alhamdulillahi yaa ustaazota koo baga keenya taatan isinii wajjin jirra kunoo nu ilmaan keessanii. Nu keessaa hin baatan yoomuu dhiqamtanii qaama keenya keessaa dhiigan makamtanii. Onnee qulqulluudhaan beekumsa nuuf hiru waan beekan dhoyfachuun isaan biran jiru. Yeroo nuuf kennitan guyyaa fi halkanii ustaazota koo ibsuuf jechaan dhabe ani. Abbaa koo lammadaa leenca fakkii namaa akkam jedheen hima kaayyoon isaa cimaa leenca yooniin jedheen leenci nama nyaata amala qabeessaa hin qabdu fakkaata abbaa fedhe caalta eenyu siqqeeffata. Dhiifama naataa anisiin daganne oolmaan isii cimaa anisiin irraanfanne ustaazatti aantee tan nuuf taate haadha gara amiraatiin achi tarkaanfadha waan hundaa ni qabdi barisiin ogummaa eenyu yoo jettanii barattuu maamaatoo rahima cimtuu shamaraati jabduu akka dhiiraa wantiin siin madaalu mee maalumaa jira. Amiin na jalaa jii waameen si eebbisaa rabbiin sirraa haa qabu balaa akka tasaa jabaattee barattee fuulduratti deemu diinii fi duniyaan ammaasis duroomu fakkeenya dubartii Aayishaaf Kadiyya akka taatu yoomu. Markaza koo keessatti A+ fiduun dhibba galmeessitee tan baate tokkoffaa jabaattee barattee quraana kaddamuun nu dura tan buufte hangafa. Isiif dura laaluun isii jala yaanee gorsa isii fudhachuun tokkummaan jabaannee alhamdulillahi fadhii rabbii guddaa kunoo bakka kana geenye. Halkanii fi guyyaa bar markaza bultii hedduu nu gorsiti nu jajjabeessiti kaayyoo galmaan ga'uuf abdii nutti horti rabbiin nu badhaase jabduu dubartiiti du'aayii naa godhaaf rabbiin haa milkeessu hunda haajaasiti. Akka salphaa miti akkitti as geenye miidhaa fi dararaa waa hunda dandeenye bu'aa bayii hunda namuu keessa dabre guyyaa eebba isaanii kunoo ijaan garre. Mana madaam keessa asiif achi fiigaa ustaazan jettanii qooyimeen hin dhufaa hedduu rakkattanii keessaa shabaka alhamdulillahi laffaatiin keessanuu arargate bakka. Galatoomi abbaa koo ustaaza dukana wallaalaa si hiddan buqqaasaa waan ani hin beekne hedduu wallaalatti maaliin si ibsa waan akka rakkooti sirrattiin baradhee barseera diinkooti haraamii fi halaal addan beeynu nuti amma kunoo barree alhamdulillahi faaruu rabbii kooti galatoomi ustaaza koo tun laffaatii teeti. Yaa ustaazotan koo jiraadhaa isin hunduu bakka akka geenyuuf nu buuftanii daandii isin hundi keessan qabsaa'ota sabaati dhugaa dubbanilleen ol bahee jaalala isaaniitiin akka malee tahe mabruuq alfa mabruuq saayibban koo qaalii baga siniin gahe. Hanganaan qopheesseef kannaa obbolummaa anaaf guddifadhaa isii waa xiqquma nin gabaabsa jiheen xiqqoo nin dheeresse dhiifama naaf godhaa yoonii waa balleesse. Nama nan beekne hundaaf maqaan kiyya guutuun magartuu abdii fi istuudantii yookaan barattuu markaza Miftaahul Jannaati. Ustaaz Abdul Hafiz barbarsiisaa kooti. Barachuu feenaanis banaa galmeen teenya wallaala buqqisee beekumsa biqilchuuf hawwii ustaaza keenya dhiifama naa godha. Dogoggora keenya hedduu sin jaalannaa barataaf ustaazonni keenya salaamanni kiyyaa isiniif haa taatu tanonne irraa kaatu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.